Nuti ijoolleen biyya Arabaa wallaahi nam tokko nama nuu yaadu hin qabnu. Ijoollee keenya of yaadadhaa. Ijoolleen biyya Arabaa jirtan dhiiraa dubartii of yaadadhaa. Ijoollee nama nutti yaadu nama nu nyaachuu barbaadu malee namni nuu yaadu tokko hin jiru biyya Arabaa. Ijoollee biyya Arabaatiin namuu nyaachuudhaaf afaan baatee ta'a malee kan nuu yaadu hin jiru. Ijoollee keenya yoo ofumaa keenya of yaadanne malee namni nu yaadataa hin jiru. Namni nu yaadaa hin jiru. Ofii keessanii of yaadadhaa. Waan qabdan jabeeffadhaa. Anarra deebi'eesiniidhaamo waan qabdan jabeeffadhaa. Dur abbaa keenya abbaa isaatu mana itti ijaaree fuusisee lafa kenneefi jimaa buna hunda kenneefi qophaa baasa. Har'a lafa siitu bita mana siita irratti jaartii siitu barbaadata birrii ittiin fuutuun siitu qopheeffata waan achi booda jiraachuutuun siitu qopheeffata. Waa hedduun mataa keenya irra jira. Jireenyi isa durii miti. Waan qabdan jabeeffadhaa. Waan qabdan jabeeffadhaa. Dhaamsa obbolummaatti itti fayyadama. Warri isin fayyade fayyadama. Warri isin fayyadne dhiisaa bira darbaa rakkoon qabu. Galatooma ulfaadha. Nagaa keessanii obboleettiin keessan baay'ee nagaa koodha. Isinillee akka nagaa qabdan abdeeffamantiin gahu waaqayyo bira nagaa koottaansuudhaan obboloonni na jajjabeessaa jirtan obboloonni nagaan YouTube kan jalqabee na biraa hin hafiin hundumti keessanuu guddaa galatoomaa eebbifamaa jechuun jaalladha. Egaa akkuma beekamu YouTube kana irratti yoo namni nama gargaare malee namni tokko kophaa homaa gochuu hin danda'u. YouTube gaafa hojjettan viidiyoo gaafa hojjettan laayikii nama barbaachisa. Wal jajjabeessuu nama barbaachisa. Koomantii gaggaarii nama barbaachisa. Sabskiraayibii nama barbaachisa. Ammallee maalii sabskiraayibii gochuun keessan laayik gochuun keessan jajjabeessuun keessan akkuma itti fufetti haa ta'u isin jechuun jaalladha. Warri maatii koo ta'in maatii koo ta'a sabskiraayib godhate warri maatii koo taatan immoo viidiyoo kee laayik godhana jajjabeessadha. Viidiyoo kee laayik yeroo gootan nama bira naaf ga'a. Egaa laayikiin hin barbaachisa. Kanaaf laayik godhana jajjabeessan jechuun jaalladha. Guyyaa irraa kana maal qabattee dhufte jechuun keessan hinafuu. Egaa agartanii jirtu sagalee mucaa kanaa waan inni dubbate jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi ana keessa kiyyaan dubbate jechuudha. Ijoollee biyya Arabaa nuti jechuudha. Yoo nama nu yaadu dhuguma dhugaa dubbachuuf waan takka illee hin qabnu jechuudha. Nama nu yaadu gonkumaayyuu hin qabnu. Yeroo biyya Arabaa kana keessa jirru yoo hojii namaa hojjennu yoo mana Arabaa keessa hojjennu namni haadhuma keessa nu yoo taate isheen intalli koo biyya Arabaa jirti biyya alaa jirti jedhu malee maal keessa akka jirtu maalitti akka jirtu hojii akkamii akka hojjettu maal hojiin guyyaa kana akka ati gaffaa ooltu maal hojiin akka dabarsaa ooltu kan beeku suma mataa keeti jechuudha. Dhugaa haadhuma kee kan dhalte maa hin taane achuma asii si ilaalte yookaan intalaan biyya Arabaatii qaba yookaan ilma biyya Arabaatii qaba jedhu malee maal hojiin akka dabarsitu haadha akkamii hojiin abbaa akkamii hojiin ijoollee akkamii hojiin maatii akkamii hojiin akka dabarsitu kan beeku numaa fi warma biyya Arabaa jiru kana beeka jechuudha. Dhugaa osoo nu dhukkubee jechuudha. Biyya Arabaa dhukkubni hin jira yeroo jiran dhageen jiraan dhugaa waaqayyo biyya Arabaa dhukkubni hin jira kan jedhan dhageen jira jechuudha. Kanaaf maasin jechuun barbaade beektu obboloota kee yaada mucaa kanarra dhaabbadhe baay'een keenya of dagandee jirra. Inni kun miidiyaadhuma kanarratti oduma waan hundumaayyuu gaddinee jirru oduma wanti hundi nutti hir'atee jiru miidiyuma kana ilaallee of bashannansiifna akkasumallee yaaduma garaagaraatiin walii qoonnee wal bashannansiifna malee baay'een keenya of dagandee jirra jechuudha. Kanaaf akka of hin dagannee fi ofii keessan yaadadhaa. Wanta hojjettanii lafa kaawwattan biyyarraa isoo qabaattani asii harka keessan irraa illee yoo qabaattanii dhuguma aansanii yaaddessuuf himutu jechuudha. Mee maal keessan jira jireenyi kiyya boruu akkamii ani maal lafa kaawwadheen jira ani hojii kiyya kun maal keessan jira eenyuun naa yaada kaayyoon kiyya karoorri kiyya maalirra jira jedhaatii of yaadadhaa dhugaa. Yoo nuti of hin yaadanne namni nu yaadu tokkollee hin jiru. Dhugumaan isin jedha namni nu yaadu tokkollee hin jiru jechuudha. Yoo daa'imas qabaanne daa'ima keenya guddifachaa jiraanne yoo immoo daa'imas hin qabaanne egaa namni kaayyoo tokko malee manaan ba'u mitiire kaayyoon keenya sun maalirraa akka nu jiru daa'imuma keenya sanillee haa ta'u maalirraa akka nu jiru yeroo tokko of yaadachuun baay'ee gaariidha jechuudha. Dhuguma amma yeroo hojii hojjennu kana hin arganna hin hojjenna garuu jechuudha dhugaa dubbachuuf keessi keenya baay'ee miidhamaadha. Yaadanis saayikoo waanuma hundaanuu jechuudha. Maaliif beektu yaada yeroo isin jedhu maatii ofii yaadu jira biyya ofii yaadu jira
Inni kun akkuma jirutti ta'ee yaa'u namni gaafa manaa bahu kaayyoodhaan manaa baha mitiire yaadni akkuma jirutti ta'ee garuu jechuudha. Yaaduma saniinuu miidhamanii yaada maatii yaada biyya ofii miidhamanii kaayyoon ofii karoorri ofii yoo galma namaaf hin geenye yoo karoora tokko namaaf hin qabanne yoo masmara tokko namaaf hin qabanne nama yaaddessaa jechuudha. Kanaaf yaada mucaa kanarra dhaabbadhee maatiin jechuun barbaada. Maalirraa akka jirtan maal keessaa akka jirtan kaayyoon keessaa maalirraa akka jiru maallaqni keessaa maalirraa akka jiru wanti isin amma kaayyeeffatanii yookaan tarii mana ijaarrachaa jirtu yookaan immoo lafa bitachuuf yaada qabdu yookaan bitattanii jirtu lafti isin bitattan suni lafa seera qabeessaa lafa kaartaa qabu. Akkasumas manni isin ijaaraa jirtan mana akkamiiti ijaarrachaa jirtu dhugaadhumaa isiniif ijaaraa jiru obboleessa kee yoo ta'e obboleettii kee yoo ta'e abbaa manaa yoo qabaatte abbaan manaa kee yookaan immoo jechuun ilma dhiiraa yoo ta'e fuuteen manaa qabda biyyatti gattee dhufte yoo ta'e haati manaa kee maalirra sii jirti waan hojjettee asii ergaa jirtu akkana hunduma isaa sirriitti mee dhugaa waaqayyo cheeggodha namni tokko jechuun namni nu yaadu tokkollee hin qabnu yoo waaqayyo tokko ija ta'e malee tokko namni tokko nuuf hin yaadu nuyi. Akka itti dadhabaa jirru akkamitti akka hojjechaa jirru dhugaa keessa keenya bifa keenya of ilaallu kana malee jechuudha keessi keenya baay'ee dadhabaadha jechuudha keessi keenya baay'ee dhumaadha akkamitti naan jechuu dandeessu egaa hinumaa agartuu yoo hojjennu kana boqonnaan hin jiru keessattuu warri dubartootaa jechuudha mana keessaa warri baanillee hin jiru warri hin baanis hin jiru garuu jechuudha maal guyyaa waan kunumamee ilaala maalirraa akka oolu maal keessaa oolu. Isa kana beekamaadha kan hojii hojjechuuf kan biyyaa baane garuu amma yoo daqiiqaa muraasaaf gammadde amma daqiiqaa muraasaaf immoo gammachuun hin jiru jechuudha. Isayyuu jechuudha yoo tariitii mana nagaa jiraattee yoo tariitii mana warra maatii amala qabeessa wajjin jiraatte jechuudha. Akka feete arabni yoo amala qabaatte nama miidhuun dhiiftu nama bakka nama hormaa ta'uu keessatti agarsiisuu dhiiftu jechuudha. Kanaafuu boruu keenya har'allee akka barbaanne taanee ifatamnees hojiin nutti baay'atee waan hunduma keessaa yoo darbaa jira garuu kan boru hin darbe wanti hin dabarre lafa kanarra hin jiru wanti hundinuu hin darbe jechuudha. Wanti hin dabarre tokkollee hin jiru har'a rakkachaa jirra ta'a ifatamaa jirra ta'a yookaan hojjenneet immoo hojuma sanuyyuu mindaama keenya sanuyyuu kan ji'aan argamnu seera argachuu dhabuu dandeenya. Inni kun hin darba rakkoon hin jiru garuu amma jechuudha. Akka darbuuf abdiitu jira. Hin darbu wanti hin dabarre hin jiru. Garuu maal gochaa jirtu? Waan irra jirtan kana mee maal akkamitti jirtu? Kana dhugaa waaqayyoomee of yaadadhaa. Kan galtaniitis deebitanii jiraattanii galaatii deebi'aatii biyya keessa ilaalatii hojiin keessa maalirraa akkasii jiru ilaala. Dhugaa asumaanii ofiin dagatinaa. Namni namaaf yaadu ijoollee biyya arabaatii muraasa namni tokkollee saniif hin yaadu dhugaa. Dhuguma isin jedhan waan argitu jira. Eegitee wayii jechuudha. Miicoo hiriyaa maatii Dubaayii jirti. Maatii qabdi jechuudha. Baay'ee dhukkubsattee yeroo intala wasiila kiyyaati. Bakka baay'ee dhukkubsatteetu jechuudha biyya Dubaayii kana keessatti maatii ishiitiif dawwaltee mana dhukkubaa jira jetteen dhugaa waaqa. Maal akka jiranii hin beektu. Dhugaa sagalee isaan qabaniif naaf ergite. Ani kana miidiyaa irratti nama yakkuu fi moti jechuudha. Garuu dhugaa jiru. Biyya Arabaa dhukkubni hin jiraadhaniin. Mee ilaalaa mee itti badhaa ilaalaa. Kanaafuu nuti nu dhukkubsanneeyyuu osoo rakkannee osoo beelofnee osoo dhoowwanneeyyuu namni nuuf beeku hin jiru garuu ofii keessa yaadadhaa. Dhuguma isin jedhu ofii keessa yaadadhaa. Har'a miidiyaa irratti kolfinee taphachuu dandeenya. Har'a walii keenya taphachiisuu dandeenya. Garuu mee keessa keenya maaltu jira? Mee hojiin keenya maalirra jira? Mee kaayyoon keenya maalirra jira? Boru goongalee maal itti hangalaa? Jedhaatee sirriitti ofii keessan yaadaa jechuudha. Namni nuuf yaadu tokkollee himtuu hin jiru. Dhugaa kan nuti yaadu malee. Mallaqni keenya soo ta'e nama hundumaayyuu jechuudha. Nuti akkuma lafaa finnu wayii mallaqni keenya isaanitti bilaashaa dadhabbiin keenya isaanitti mul'atu. Bakka abbaa feemaan taane dadhabbiin keenya isaanitti mul'atu jechuudha. Obboleessa keessoo taate mallaqni kee baay'ee ijoollee shamarranii baay'ee itti mi'a. Haadha sabbaa soo ta'e mallaqni ijoollee shamarran biyya Arabaa baay'ee itti mi'a jechuudha. Kan ofii isaanii ol kaa'atanii kan kee balleessuu barbaada. Maa abbuma manaa keetu hin taane jechuudha. Abbuma manaa keeti kan dhaltee ilmoo irraa qabdu maaf hin taane. Balleessuu mallaqa keetiif malee maaliif akka ta'e hin beeku. Ani yeroo asirratti abaarsa wayii qabnatee hin beeku dhugaa. Akka garaa keetii siif hin ta'u jechuudha. Akka garaa keetii namni si ta'u tokkollee hin jiru jechuudha lafa kanarra. Atumta ofii keetii jabaadhu. Atumta ofii keetii maalirraa akka jirtu of yaadadhu. Maal keessaa akka jirtu of yaadadhu. Maal kaayyoon kee, hojiin kee, karoorri kee maal qabatee akka jiru of yaadadhu jechuudha.
Dhugaa amma warra biyyaa bilbiluma sii bilbilanii yoo hojiirra jiraatte hojiirra jirtu siin hin jedhan dhugaa beekan nu jalaan kaaftu. Maaliif nu jalaa hin kaafne maqaa hojii hojjechuutti biizii taatee laata? Akkas hin jiru tokkollee hin jiru jechuudha. Akka waan keenya bashannana wayii itti koortuu wayii isaan rakkatanii sii dawwalanii ati immoo isaan waan rakkatanii sii dawwalan sana jalaa kaasuu didduu itti fakkaata jechuudha. Kanaafuu walumaa galattuu ofii keessa yaadadha maalirra keessa jirtan maal keessa akka jirtan yoo namallee gargaartan dhugaa dubbachuu maatii keessan maaliif hin taane likkiitti gargaara obboleessa keessan maaliif hin taane likkiitti gargaara ansi yoo gargaartan jechuudha dhugumaan isiniin jedha dhugaa waaqayyootifu likkiitti gargaara bakka obboleessa kee yoo ta'e harkisaa fayyaa miilli isaa fayyaa dhootte yoo ta'e jechuudha yoo dandeessee yoo hojii hin qabaanne hojii tokko uumeef kanaan booda jechuudha harka dhiqatee miila dhiqatee taa'ee akka ji'a ji'aan taa'ee sin eegne. Obbolee abbaa manaa keessa yoo ta'e yoo dandeesse hojii uumeef hojii hin uumnee fi danda'amaa ta'e hojii sanattiinis jabaatee jijjiiramaa akka horatu malee asiin teessee ji'a ji'aan birrii 100 ji'a ji'aan yookaan 100 ta'u 500 ta'u 40 ta'u waan akkasii ittiin kenne maaliif birrii hin bubbeedha birrii hin dhumatti jechuudha osoo hin argin birrii si harkaa dhumatti waan ta'eef jechuudha. Keessattuu bara keenya keessa jechuudha wanna tokko wanni birrii xiqqaadha waa fuutu tokkollee Itoophiyaa keessa hin jiru. Kanaaf hojii waan xiqqaallee haa ta'u uumaa fi malee dhugaallee istiroollee maan taane xaragiyaa meeshaa isaa mijeessanii fi yoo caammaa xaragee jijjiirame gaariidha jechuudha malee as taa'ee harka keessan yoo eeggate umurii keessan guutuu jijjiiramni jiru jechuudha maaliif birriin hin dhumatti yoo jalaa itti yoo ati hojjettee itti finne hin dhumatti malee wanta si harkatti baay'atu tokkomtu jiru jechuudha gaafa amma fakkeenyaaf waa tokko amma. Birriidha kan birriin bubbee akkuma beekamu yoo ittiin hojjanne yoo ittiin socho'ane birriin miliyoona meeqamaa hin taane yaa'etuma si harkaa dhumata malee jechuudha. Ammoo tokko bobaan isin jechuun barbaade biyya galuu hin barbaadu miti haalli jireenya Itoophiyaa maal fakkaataa hin jedhina jechuudha. Dhugaa warri haala Itoophiyaa jireenya Itoophiyaa maal fakkaataa gaafa ati jetteen nama waan gaariistu tokko hin agartu. Dhugaa waaqayyoon ofii kiyya gaafadhee argeen jira waan ta'eef jechuudha. Nama hin dhufin malee hin dhufin si waaqayyoon si hiikee. Kan biyya kanaa deemte dhugaa waaqayyooti jechuudha. Mee waan akkana taasisaniirtu dhugaa waan taasisanitti maa jiraani. Ati kan biyya kanaa baate waaqayyoon si hiike hin deebiin biyya kanatti nutuu karaa keessaa deemnu dhabne siin jedha. Dhugaa malee jechuudha. Kootu eeyyee galii kootu biyya kee ilaali. Galii kootu wanta jiru tokko mee wajjiniin mari'annaa waan namni siin jedhu gonkumaayyuu hin jiru jechuudha. Ani maalaaf akka ta'e hin jiru. Bee dhugaa dubbachuu fi sagalee kee kana warra dhaggeeffattanii mee koomantii jedhanaa ka'a. Wanni akkanaa isin quunnamee hin beeku. Isin quunnamee hin beekamoo hin beeku jechuudha. Nuti asumaa gallee biyya keenya qilleensa biyya keenyaa arguu baay'ee hawwina jechuudha. Dhugaa biyya ofii gaarii isaa taatu yartuu isaa taatu biyyuma itti dhalatanii fi biyyuma itti maqaa yaamaman sana wayya jechuudha. Malee biyya ormaa jechuudha gaariin biyya ormaa. Dhugaa warqeen biyya ormaa coomni biyya ormaa yeroo dhumaaf malee homaa namaaf hin godhu jechuudha. Homaa umurii namaa nyaatee fixa malee homaa namaaf hin godhu. Yaartuu biyya ofii jechuudha. Yaartuu biyya ofii keessatti bishaan qorraa dhugdee jiraachuun waan guddaadha jechuudha. Kanaaf yaadni mucaa kanaa baay'ee natti tolatanii qoodee nuti ijoollee biyya arabaa jirru namni nuuf yaadu hin jiru nama nutti yaadu malee dhugaa yoo dadhabne jenneen iyyuu akka waan biyya arabaa kana keessa hojii salphaa wayii agartanii hojii salphaa wayii hojjennutti fakkaata. Garuu nuti jechuudha dhugaa dubbachuuf taananii hojii dhiirri hojjennee hojii dhiirri hojjechuu hin dandeenye nuti hojjennee bulla jechuudha. Agartanii jirtu namni waan haaraa mootisaniif ijoollee baay'een hin beektu jechuudha. Maal keessaa akka oollu maal keessaa akka hojjechaa oollu isaa yoo hojjennee dhugaa dubbachuuf taane isaa yoo hojjennee yoo misgaanaa kan hin qabne jechuudha. Galata kan hin qabne jechuudha. Bakka akka waan nu bitanii wayii birrii keenya dhugaa dubbachuuf birrii keenya gisee yeroo yerootti jedhan birrii keenya finne fa'aa jedhu. Kanaaf yaadna ni qabu guyyaa irraa kanumaa of yaadadhaadha. Maal keessaa akka jirtan isin jedhaa eebbifamaa guyyaa gaarii naa qabaadhaa bakka jirtanitti nagaa ta'a.